Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaan to'asallaa jalatti argamtan nagaan ko bakka jirtatti isin akka qabu baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo eegdan isiniin jechuun jaaladha. Egaa akka har'a viidiyoo wayiin qabadhee kara keessan dhufeetoo jira. Asitti anis makamee jira. Qibaatii tiktookiidhaan ijoolleen keenya beeksisaa jiru jechuudha. Keessattuu obboleettiin keenya naannoowwan Oromiyaa bakka adda addaatti beeksistee bakka kanaatti argachuu dandeessan jette keessa anis Adaamatti argadheeti bitadheen jira. Isiniin jechuun jaaladha. Maaliifin qabadheetoo dhufee egaa kaan har'a ittiin miiceen dibadheetoo jira. Egaa maal akka garaagarummaa isaa ka ganaadha. Garuu ani asitti fiduu waan barbaadeef qibaatii kana maalinni warroonni meeshaa na biraa qabdan ijoollee keessaniif keessattuu jechuudha. Maatillee jedhee natti ulfaachuullee baatu warri ijoollee xixiqqoo qabdan ijoollee keessan rifeensaaf egaa ka obboleettiin keenya gaafa beeksistu yeroo dheeraa akkattam ittiin rakkachaa ture. Har'a immoo kaleessa kana fakkaataa har'a kana fakkaataa rifeensi koo jetteerraa jechuudha. Anis haanna dibuun eegalee jechuudha. Bitee tooyi ofii kiyyaafis haannadhaafis fayyadamaa jirra. Egaa ka ishiin xiqqoon immoo ganaadha. Qibaatii fayyadamuu hin eegallee haga ammaa ani kanan dibudha. Dhaadhan isiniin jechuu jaaladha. Aannan iyyuu baay'ee waan taayifoodii tanaan dura qabeef taayifoodiin dhadhaadhaa shaggaa miteetteeti malee an dhadhaa dibee hoggaa miicce rifeensi ijoolleedhaaf kan dhadhaa gahu homtuu iyyuu hin jiru. Hin miiccamaa alreedii bakka wanta biraa homtuu hin jiru jechuudha. Inni guddaan qulqullina malee dhadhaa dibachuun rakkoo tokko iyyuu hin qabu. Egaa kanan bitee warroonni ijoollee keessanii bituu barbaaddan meeshaa waliin isinii geessuu nan danda'a. Warroonni immoo qaamaan dhuftanii fudhattanis poostuma argachuu dandeessu jechuudha. Adaamai. Egaa asumaan Ramadaan Kariim isiniin jechaa viidiyoo kan laayik gochuun dagatinaa. Warroonni chaanala keenya faarawaa taatan irratti sabskiraabii godhaa. Egaa ani meeshaa kana waan qabadhee dhufeef kana bichaa miti. Ramadaanaaf obboleettiin teenya maatiidhaaf waan galchinaan jette baay'ee tura. Garuu kana waan qabadhee dhufeefi guyyaa kaleessaa kan akka shiroo kan akka barbaree kan akka wantoota adda addaa bitee kana feestaalii kootitti kaawwan bakka hojiitti dhiisen. Kana feestaalii kootitti qabee galee jechuudha. Waan irraa haasa'uun qaba. Yeroo baay'ee ani naannoo biraan beeku. Adaamaa keessatti meeshaan dhufu hunduuyyuu fedhii uummanni saffisaan deemudha. Baay'ee uummanni amma biyya keessa magaalaa keessatti warroonni jiru meeshaa yeroo wajjiniin deemaniin jechuudha. Amma kuni meeshaa kana dhugaan isiniin jedha maamila keenya biratti argachuu hin dandeenye deemee eessa deemanii argadhee bite ture erga dhufe jechuudha. Yoo wantoota akkanaa kan namaaf sheer gootan jala seenati hoggaa meeqa jedhaati ilaala. Maaliif obboleettiin kun natti ergitee naa biteette waan ta'eef suuqiiwwan baay'ee deemee sanan dhumarratti bakka dhiisuu ka'ettan argadhee baay'ee bareeda. Aanuyyuu nan jaaladha kana jechuudha. Maaliif fandashaadha baay'ee tokko bareeda baay'ee tokko shaggaadha. Asirratti ishii sahaanii xixiqqishuu abbaa sadii tokkodha jechuudha kan barbaadde. Ishii sun hin jirtu amma yeroo kanatti Adaamaa keessatti. Maaliif ture qaatawwan gaafa dhi'uu qaata as badee barii nuti maamiloonni keenya amma yeroo kanatti kan barbaadan wantoota meeshaa amma yeroo kanatti barbaachisu waan barbaadan nus wantoota haarawaa dhufu galchina malee wantoota isa duraanii namni sin barbaadu waan ta'eef iffinnu hin jiru badee iyyuu naan jedhan. Yeroo wayitillee akka obboleettiin tokko burcuqqoo hoggaa lamaan dura irratti hojjetame irratti naa ergitee burcuqqoo san bakki hin barbaachifne hin jiru jechuudha. Hin dhufu maaliif irra darbee jira waan ta'eef. Kana hoon jedhu meeshaan mana keenya keessa taa'uun irra darba jechuudha fi miti. Meeshaan meeshaadha. Garuu wantoonni amma dhufu fakkeenya farra'anii sahaanii kana qabadhee dhufe sahaaniin kun baay'ee bareedduudha. Ishiin abbaa sadii bitinaan jette abbaa lamaa biteetti abbaa lamaa nan dhabe kana bareeda kan ta'een biteef jechuudha. Maatiidhaaf illee barbaadan shoorballee amma Ramadaana kanatti nan beekaan Ramadaana yaammamee dhaqee too nyaadhee dhugee beeka waan ta'eef kanaan shoorbaa sofraa irratti dhiyeeffatanii isa ittiin dhuganitti qicuu danda'u jechuudha. Walumaa galattan biteef jechuudha obboleettii kanaayi. Warroonni ammallee Ramadaanaaf barbaadan hoggaa jiraatan ta'ee meeshaa isinii geessuu hin dandeenyaa wantoota akka nyaatamu kan akka dhugamuu maatii keessa warri yaadachuu dandeessan abbaa manaa keessan obboleessa keessan obboleettii keessan tsooma kana wal qabsiisee warroonni yaadachuu barbaadan waraattan nuti bilbilli keenya saa 24 banaadha. Feetan waasaapbii feetan immoo kan barbaadan nu argachuu dandeessu. Isiniin jechuun jaaladha. Egaa yoo meeshaa ergitan guyyoota dursaati guyyoota maaliif wantoonni hunduuyyuu sagantaa mataa isaa qaba waan ta'eef fakkeenya har'a kaatanii har'uma ergaa jechuuf hojii mataa
keenyattis ta'u kun hojiidha nuuf hojiidha ta'us immoo fakkeenyaaf har'a kara biraa deemuu dandeenya waan ta'eef har'uma ergitanii har'a osoo hin ta'in ergitanii kan bitamus bakkeetti argamuu dhabuu danda'a fakkeenyaaf amma meeshaa kana bakki hin deemne hin jiru isuma fakkeenya waan fudhadhee jechuudha dhabamee guyyaa lammataa'itti argachuu ni danda'ama kanaafuyyuu guyyaa lama guyyaa sadiitti nu geessa jedha malee har'uma ergitanii har'uma dandeessa illee akka hin jenneefanii namoonni akkas jettanis hin jirtanii namoonni sun baay'izawwee fedha bittaa qaba jedheetillee hin yaadu gaafiidhaaf ta'eetidha waan akkasiisan gaafachuus kan danda'e jedheetan yaada egaa asuma maamiltoonni koo cawaa yookaan ogeeyyota yookaan beektotaadha hundi keessanuu dhugaa onnee koorran isin galateeffadha yaanni isin qabdan gosa ugaa namni nama dabarse akkatti isin dhaggeeffatanitti fayyadamtan ani hin beeku waanan jedhu deebi'eetan ofii kiyyaafuyyuu kanuman dabarsu san caalaa akkan jabaadhine taasistanii jirtanii isiniin jechuun jaaladhaa egaa ka ani meeshaa kana baay'atee osoo hin taane baay'eetu jira viidiyoon isin bira hingaa viidiyoon itti aanu xeefitu jira daakutu jira shirootu jira barbareetu jira isiniin jedheetu jira zayitatu jira wantoota baay'eetu jira meeshaan illee dudda duuba hin jiran kan akka baaldiiwwanii guyyaa biraatti viidiyoon gaafa meeshaan deemu hundaa wal qabsiisne xeefis daasisne hunda isaatu wal qabsiisne viidiyoo isin biraan geenya ani garuu har'a kanan dubbachuu barbaade kanneen lamaan irraa waan ta'eefidha maaliif itti fayyadamuu ni dandeessu isinii jechuuf baay'ee fooliin isaallee baay'ee bareeda kan ta'edha nama kamiifuu kan ta'u qodaa nama kamiifuu kan ta'udha jechuudha waanuma tokko homaa tokkoyyuu hin qabu keemikaala tokko hin qabu waan tokko hin qabu bilbilli isaanillee asirra jira garuu haa ta'u malee ani adaamaa warri meeshaa na biraa qabdan akkasuma immoo ganaa ramadaana kanaafis meeshaa warri nu galchi jettan waraattan walitti qabeessanii galchuu nan danda'a egaa ka qarshiin illee akkuma obboleettiin keenya tiktok irratti beeksistee wanta harawamtuun jiru 400 isiniin jechuun jaaladha kanaafuyyuu bittanii inni guddaan garuu hin seenne naan jette hin finne naan jette obboleettiin keenya garuu tiktok irratti beeksisteerti guddaa akkuma gaafii keessanitti guddaallee hojjennee jirra jette garuu isheen hin finne bilbileellee fichisiisuu nan danda'a warri guddaallee barbaadan isiniin jechuun jaaladha as keessatti yaani meeshaa keessa wajjiniin isinii haa galuufi malee ani hojii kontaaktii waa'ee zayita kanaa yookaan dibata kanaa kontaaktii hojii wajjin godheetii miti jechuudha. Ani akkuma wanni ittiin isin beeksisaafii jira malee ani ofii kooti hookaan wajjin kontaaktii godhee sifaanan hojjedha jedheen itti miti isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka fuulduratti nama suuqii ta'e isin beeku fiduun danda'ama jechuudha hin beekamu. Har'a kiyyaan beeka malee boruu kiyya rabbi takkaa qaba waan ta'eef iyyuu isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka viidiyoon tiyya kana fakkaatti warroonni ramadaanaaf meeshaa galfachuu barbaadan waan akka teemiraa fakkeenyaaf akka barreen gaddaa teemira waan akka sukkaaraa waan akka aannan hishigiidhaa ashagamee jiru kanneen illee ijoolleen galfattanii jirtu maaman illee kaatee jirti sagalee dhageechistee jirti egaa ka bilbilli kiyyaa duwwaa 945 dha bilbiltanii nu geessachuu dandeessanii guyyaa 2 guyyaa 3 keessatti maatii keessan biraan isiniin ga'uu hin dandeenya egaa kanaadha kanan isiniin jedhu fakkeenyaaf ramadaanni namoonni kun qidaamee har'aa seena jedhu ka yoo seenetti illee jiraate in dhageenya haga ammaa homaan dhageenya hanga sa'aatii kanaa isiniin jechuun jaaladha odeeffannoodhaan alatti nuti fakkeenyaaf guyyaa 2 guyyaa 3 keessatti meeshoota kan nyaatamu kan nyaata dhugaatii ta'u geessuu hin dandeenya asuma waan isin beeksisu baay'ee ijoolleen amma wantoota adda addaa teemira minaamina maatiidhaa bittan biyya keessatti shoorbaan garbuurraa hojjetama ijoolleen baay'ee waa'ee shoorbaa dagattanii jirtu egaa ka haraboonni shoorbaa hojjetan wantoota adda addaatirraa hojjetanii biyya keenya garbuutu hojjetama waan ta'eef warroonni maatii keessanii garbuu hororamaa bituu dandeessanillee bitaa fi isiniin jechuun jaaladha hatta kiiloo 4 kiiloo 5 hoggaa maatii keessanii bittaniin guyyaa torbee tokko 15 hoggaa ittiin faxaran isinillee eebbaa argattu jechuudha egaa ka amma yeroo kana keessa akkuma roobni arfaasallee hin deebisne bonatu jira oo'iin jira wantoota akka adda addaa hin jira bakkuma tokko iyyuu roobne jechuudha ani biyya illee dawwaleen gaafadhee toora egaa kara shawaa kana bichaadha kan dhagaye hin rooba kan jedhan malee harsiillee as naannoo zuuraa adaamallee roobni hin jiru jechuudha walumaa galatti kara naannoo biraa tarii roobuu danda'a garuu akkuma naannoo isinitti maatu jira amma bubbeetu jira oo'atu jira kanaafuyyuu shoorbaa garbuu hin dagattanii jirtu ijoolleen baay'ee waa'ee shoorbaa garbuu dubbachaa hin jirtanii asumaanan isin yaadachiisan isiniin jechuu jaaladha egaa ka hedduun isin jaaladha hedduun isin kabajaa ramadaana kana walitti hin deddeebina jedheen abdii qaba meeshaa galchuudhaaf akkasuma immoo ijoolleen meeshaa galfachuudhaaf ka
baay'ee meeshaan baay'ee ni jira isas viidiyoo sin biraan hangaa isin sheer godhaa laayik godhaati hiriyoota keessan biraan gaa bakka jirtutti nagaa naa ta'a